Hello, akkam jirtu fayyaa keessanii? Barnoota nama qabadhee jiru dhibee yeroo hedduu mana yaalaatti nu qunnamu haa ta'u malee kan baay'ee salphaa ta'e kan maatiin ofumaa amma ta'e tiriit gochuu danda'an yookaan immoo kaawunsilingii bichaadhaan amma ta'e dhiisuu danda'u akkasumas kan maatiin naasisuu hin qabne ta'e haa ta'u malee yeroo hedduu maatiin naanii yeroo qabatanii dhufan agarra. Innis maal kan jedhamudha? Waa'ee wal qabachuu qaama saalaa ijoollee dubaraa yookaan laabiyaal adeejiin kan jedhamudha. Qaamni saalaa ijoollee xixiqqoo keessumaa ijoollee waggaa 5 gadii biratti qaamni isaanii wal qabatee yeroo fincaa'uuf jedhan cufee akka isaan hin fincoofne akka isaan karaa sirrii ta'een hin fincoofne taasisuudhaan tasaroo maatiin argan naanii qabatanii fiiganii dhufu jechuudha. Kun egaa laabiyaal adeejiin jedhama. Ijoollee saalaan dubara ta'an kan umuriin isaanii ji'a 3 hanga waggaa 6 gidduu jiru persentaa 2 kan ta'an jechuunis ijoollee 100 keessaa ijoollee 2 qaamni saalaa isaanii wal qabachuun yeroo hedduu mana yaalaa dhufu jechuudha. Wal qabachuun qaama saalaa isaaniis rakkoo akkamii fida yeroo hedduu akkasumas kan maatiin adda baasan yeroo kamidha? Yeroo fincaan karaa sirrii ta'e yookaan seeraan dhufuu dhiisee ol deebi'aa yookaan immoo dalga fincaa'u jechuudha. Fincaan akka fincaan seeraan hin baane daandii cufuun isaan rakkisa. Yeroo kana maatiin maadhadhanii gaafa ilaalan qaamni saalaa isaanii wal qabatee jira jechuudha. Dabalataanis akka infekshinii ujummoo fincaanii fi kalee godhataniif sababa ta'uudhaan yeroo hedduu yeroo ijoolleen infekshinii ujummoo fincaanii fi infekshinii kalee UTI yookaan paayiloonefraayitis godhatanii mana yaalaa dhufan gaafa qaama saalaa isaanii ilaallu keessumaa ijoollee dubaraa biratti qaamni saalaa isaanii wal qabatee akka isaan fincaan hin fincoone isaan dhorkee jira jechuudha. Sababni dhufaatii wanta kanaa guutummaatti beekamuu dhabus akkuma waliigalaatti umurii ijoollummaatti dubartoota biratti qaama isaanii keessa hanga hormoonii istiroojiinii jiru xiqqaadha. Istiroojiiniin kun yoom oomishamaa? Yeroo isaan mallattoo dargaggummaa agarsiisuu jalqaban waggaa 6 booda qaamni isaanii oomishaa dabalaa deema. Kanaaf wanti kun sababa qaama isaanii keessa hormooniin istiroojiinii xiqqaa ta'eef qaamni saalaa isaanii immoo waan wal bira jiruuf wal qabatee akka gargar hin baane ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu waggaa 6 ol gaafa ta'aa deeman wanti kun ofuma isaa dhiisaa deema. Sababni isaas qaamni isaanii istiroojiinii oomishaa waan deemuuf. Kanaafuu akka sababaatti kan fudhatamu sababuma umuriidhaan kan ka'e qaama isaanii keessa istiroojiinii xiqqaachuudha jedhama. Guutummaa guutuutti riiziniin isaa beekamuu dhabuyyuu. Haa ta'u malee dabalataanis tariitii naannoo qaama saalaa isaanii qulqullina gahaa yoo dhabe vulvovaajinaatis infekshinii yoo godhatan naannoo qaama saalaa qulqullina gahaa dhabuudhaan akkasumas immoo naannoo qaama saalaa isaanii saamunaa baay'ee urgaa'u yookaan foolii cimaa qabu yoo fayyadamanii dhiqotee keemikaalli sun naannoo sana irriteetu gochuudhaan wanti kun akka uumamu taasisa akka qaamni saalaa isaanii wal qabatu taasisa jechuudha. Kanaafuu naannoo qaama saalaa isaanii qulqullina isaa eeguu naannoo qaama saalaa isaanii saamunaa baay'ee foolii qabu yookaan saamunaa foolii cimaa qabu fayyadamuun dhiquu dhiisuu fi akkasumas immoo tarii infekshiniin yoo jiraate ogeessa mariisuun barbaachisaadha yookaan ofoo kan diimatee jiru ta'e jechuudha. Wanti kun dhibee laabiyaal adeejiniif waan isaan saaxiluuf. Wanti kun yookaan laabiyaal adeejin yookaan wal qabachuun qaama saalaa ijoollee daa'immanii yeroo hedduu yeroo umuriin daa'imaa dabalaa deemu qaamni isaanii akkuma sila jedhee oomisha hormoonii istiroojiinii dabalaa waan deemuuf ofuma isaa dhiisaa deema. Haa ta'u malee hanga ofii isaa dhiisu kanatti garuu maal godhaa? Akka isaan nagaan hin fincaane waan isaan dhorkuuf infekshinii ujummoo fincaaniif akkasumas infekshinii kaleef isaan saaxiluudhaan akka isaan mana yaalaa deeman akka kaleen isaanii miidhamu taasisuu danda'a waan ta'eef haga ofii isaa dhiisutti eeguu hin qabnu. Maal gochuu qabna? Jalqaba ogeessa mariisuudhaan ogeessi harka isaadhaanis ta'e xiqqoo baqaqsanii yaaluudhaan wanta kan adda baasee sanaa booda maatii kaawunsil goone maatiin ofuma isaanii ganama qaama saalaa isaanii sana adda gargar baasanii qoodanii akka inni yeroo dheeraa wal qabatee ture gargar bahuu hin dinne taasisuu qabu. Jalqaba ogeessa fayyaa adda baasa harkaanis haa ta'u baqaqsanii yaaluudhaan sanaa booddee maatiin ganama ofuma isaanii opheen godhu yookaan bananii dhiisu. Guyyaa tokko wal qabatee boorummaa ammas indagana adda baasu osuma akkas godhanii umriin daa'imaa naannoo waggaa 6 gaafa ta'u ofuma isaa dhiisachuudha wanti kun. Yoo kana immoo gochuun barbaanne maal gochuu qabna? Dibata istiroojiin, kortikosteeroid, hormoonii istiroojiinii isa qaama isaanii keessa naqate kana egaa naannoo qaama saalaa isaanii irratti dibuu ogeessa fayyaa mariisanii dibata istiroojiinii kana naannoo qaama isaanii irratti torbee 6 guyyaan yoo dibne wanti kun ofuma isaa opheen ta'a hin fura jechuudha. Dhibee kanarraa bilisa ta'u. Dabalataanis immoo hormoonii kana qofa osoo hin ta'in
dibanni adda addaa jiru kanneen akka kortikosteroid, beetaametaazoomaal jedhamanii wantoota kana ogeessa fayyaa mariisuun naannoo sanatti dibuun akka ofiisaa of gadhiisu yookaan ol gadhiisee daa'imman akka garaa isaanii fincaa'anii infekshinii tubboo fincaa'aniif akkasumas immoo infekshinii kaleef hin saaxilamne taasisuu qabu jechuudha. Kanaan ala garuu kan maatiin beekuu qaban wanti kun yoo irra ture dhiibbaan inni fiduu danda'u infekshinii tubboo fincaa'aniif infekshinii kalee qofadha malee wal hormaata irratti yookaan gara fuulduraatti mucaa godhachuu akkasumas immoo gara fuulduraatti wal qunnamtii saalaa irratti akkasumas marsaa dhaguu irratti dhiibbaa tokko hin qabu. Garuu akka isaan infekshinii tubboo fincaanii hin godhanneef ogeessa mariisnee dibata dibamuus ta'e bakka sanii yaaluu xiqqoodhaanis adda akka bahu taasisuu qabna jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Horaa bulaa, turtii gaarii.